Kanaaf amma kallattiidhumaan YouTube channel koo banadheeraa jechuudha. YouTube channel koo keessa jira. Akkuma agartan kun asii maqaa kootiin fideera maqaan ittiin banadhee maqaa Tolaa Fayyisaa jedhuun kun asii Tolaa Fayyisaa arguu dandeessu jechaadha. Kanaaf YouTube channel banachuuf jalqaba maal gochuu qabna? Gmail account, Google account qabaachuu qabna jechuudha. Kanaaf kunoo maalan jedha amma argasii booda create channel kan jettu kanan seenaa jechuudha amma kallattiidhaan. Create channel amma gaa jalqaba maaltu barbaachisaadheera? Email barbaachisa. Email sana email karaa Google kana banadheera amma create account jedha jechuudha bakka kana. So amma kallattiidhumaan maaliin godhaa? Kunoo kallattiidhumaan get started jedhaan amma. Kun maal natti himaa jira maal fayyadamtaa maqaa jijjiiruu barbaaddamoo maqaa makeetiin otoo gochuu barbaaddan jechaa jira. Kanaafiyyuu maqaa asirra jiruun banachuun barbaadu maqaa kan biraatiin banadhan jedhaani select jedhaan maaliif chaanaliin maqaa namaatiin otoo hin taane tokko maqaa beektu gaafiin maqaa chaanalii maqaa addaa kennuuf hin danda'ama amma fakkeenyaaf amma isin waan asitti tole kennuu dandeessu shaggar tiyuub jechuun hin danda'ama abbaayii tiyuub jechuun hin danda'ama dirree tiyuub waan kana isin beektu waan ta'eef fakkeenyaaf maqaa chaanalii kootiin amma shaggar tiyuub hin jedhama gaa. Ta'u walii galaa wanta hundumaatti iyyuu kunoo shaggar tiyuub jedheera kanaaf create jedhaa jechuudha gaamma kunoo. Banaa jira. Kanaaf eeguutu nurra jiraata obsaan daqiiqaa xiqqoo sekondii muraasuma jala fudhachuu danda'a. Kun loading jechaa jira kun akkuma asitti agartanii jechuudha. Kanaafiyyuu amma maallaan jechaa jira profile picture gadhiisi. Shaggar tiyuubii kanaaf kan ta'u profile picture gadhiisachaa jira. Profile picture warra qopheeffatanii jiraatanii gadhiisuu dandeessu jechuudha. Upload gootanii kun osuma kanaan tuqtanii upload jettanii gadhiisuu dandeessu. Descriptionis kennuu dandeessu chaanaliin keessa waa'ee maaliiti. Chaanaliin kun waa'ee YouTube barumsa kenna. Akkamiin YouTube irraa galii argachuu akka dandeenya. Fixaan jira amma. Websaayitii yoo qabaattan asii websaayitiitti dabaltu descriptionii jiraatanii tositti asitti immoo websaayitii yoo qabaattan websaayitii keessan asiin itti dabaltu feesbuukii qabaatanii dabaltu save and continue jettu jechuudha. Sooshaal miidiyaa qabaatanii dabaltu asiin save and continue. Yoo feesbuukii qabaattan yoo